kabajamtoota fi hordoftoota keenya barnoota keenya yeroo darbe student table tokko kaasnee ilaalleerra jechuudha. Paartii 1 keessatti paartii 2 guyyaa irraa kanaan immoo teachers kaasnee ilaallaa jechuudha. Table keenya nuun kaasnu kana kan guyyaa irraa form wizardidhaan kan wajjin guunnu ta'a jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti nu hordofa. Height, name, address, birth date, ammatti isaanuma kanatti mee hojjennee ilaalla. Dhumarratti teebilii kanaan relationship hojjennaa jira. Kanaaf amma dhumaatti nu hordofa. Affeerraa keenya ID isaanii data type kana maal akka ta'u yeroo darbe wajjin baranneerra. Isa kana namoonni ilaaliin jirtan yoo jiraatan paartii 1 itti deebi'ee ilaalaa jechuudha. Dhuma irratti yookaan dhuma viidiyoo kana irratti property of field size ka warreen jedhaman warreen asii gadi kana format, input marks, caption, default, validation text, requirement, index warreen jedhaman kana hunda warreen asii gadi jiran kana hunda isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf dhimma dhumaatti nu hordofaa. Dhaamsa kiyya kallattiiwwan amma gara barnoota keenyaatti dabarraa jechuudha. Table name keenya teachersidha. Isaa booda save godhanna. Erga save goone gara form wizardiitiin deemne akkamittiin ilaala kamiin akka inni guutamu kan wajjin ilaallu ta'a. Kanaaf turtiin keessan bakka pointiin koo jirtu yookaan kaasteriin maawuzii kun socho'aa jirtu wajjumaan ilaallee kan daawwannu ta'a. Kanaatiif isaan bu'aa form wizard irratti kilik gaafa goonu warreen on sila field name tarreessine hunda nu biyaasaa jechuudha. ID, name, address, birthday nu baase hunda isaan gatiin barbaaduuf hunda isaan dabarfadhaa. Kanaa booda next godhe isheen kun filannoodha. Filannoo kana keessaa wanta barbaadde kaa'uu dandeessu. Ani justify kanan godhamaaf kanas gochuu dandeessu. Wanta barbaadan akkaataa isin argaa jirtan kanaan kan yaasu ta'a jechuudha. Booda kanaaf ani justify kanarra godhame nextiin jira. Erga kana goone qaba. Filannoo lamaan inni qabu open the form view fi modify form qaba. Modify form design jenne finish xiqqoo enenna erga finish jenne form itti nu baasa jechuudha. Kana booda finne kun formiin dhufe as galeera. Teachers formii jalatti dhufe galeera. Formii kana irratti kilik goone gaafa nu bannu kana fakkaata. ID'n elaa kun as jirti. Kana booda kanatti itti barreeffachuu dandeenya 12. Name asitti barreessina. Name isaa Jaala ta'uu danda'a abbaa barbaanne. Kana booda addressiin isaa Naqqamte, addressiin isaa Jimma. Bakka barbaanne guutuu dandeenya. Kana booda birth of date kana ishee kana ilaala. Ishee kana isinitti agarsiisa. Birth of date gaafa nuun jennu data type keenya irratti hundaa'ee kan inni nuuf baasu boksii kan fakkaattu kana yookaan rogarfee kana baasa. Kana booda ishee irratti kilik goone keessaa filanna malee harkaan hin guutamu jechuudha. Kanaatiif guyyaa barbaanne keessaa filannee ofii keenya irra kaawwanna. Kana booda kanatti irra keenya maal goona save godhaa deemna. Data keenya hojjennu save gochaa deemna. Page ittaan yookaan nama lammaffaa gashuuf bakka kasteriin gosochootu kana ilaala. Isinitti mul'atti jedhee mayyaad see kana next record jechuun akka afaan kanaatti galmeessi yookaan data itti dabali jechuudha. Kana booda see kana last record jetti. Isheen kun immoo daataan keenya 4 yoo ta'e dhuma isaarra nu geessite jechuudha. Kanaatiif amma ishee kana goone gara nama lammaffaa guutuutti dabarra. Namni inni lammaffaan 13 inni ID isa eebbise. Addressiin ishee Finfinnee bakka barbaadde jiraachuu dandeessi. Addressiin ishee Finfinnee. Date of birth ishee guyyaa barbaadde ilaalchuu dandeessi. Kanaatiif akkaataa kanatti goonnaa jechuudha. Saampilii isaa ilaaluufidha kan nuyi barbaanne. Isinis akkaataa kanaan qabadhaa hordofaa.
itti aansee foormii wizardii kana erga hojjennee gaane seevii gochaa deemna. Erga seevii godhanne ammas karaa biraa kan inni ittiin guutamu tokko isinitti agarsiisu teebilii tiichersii kana banne warreen foormii wizardii irratti guutamallee martinu asitti ba'anii jiru yookaan as dhufanii jiru. Isaan kanatti ammas asiin mee barsiisaa tokko dabalee isinitti agarsiisu. Aidiin isaa 14 Tolasaa kan inni jiraatu Amboo barri dhaloota isaa guyyaa barbaanne guutuu dandeenya. Raga barreeffamaan nutti laatame yookaan hin ajajaminitti guyyaa barbaanne guutuu dandeenya jechuudha. Isheen kun akka kanaa seevii goona. Erga seevii goone foormii keenya keessa yookaan foormii wizardiin isa hojjenne keessa dhufnee ilaallaa jechuudha. Foormii wizardii kana gaafa bannu sila 2 guunnee baane amma 3 ta'eera. Kanaa booda 1 2 kunoo inni sadaffaan isa kanaa jechuudha. Tolasaan kun nama sadaffaa guunneerra jechuudha. Karaa lamaan isaa yoo guunne iyyuu ni fudhata. Foormii wizardii yoo guunnes design table yoo guunnes lamaan isaa tokkuma jechuudha. Karaa lamaan isaa yoo guunne iyyuu inuma nuuf baasa. Kanaatiif lamaan isaatiin guutuu dandeenya. Garuu foormii wizardiif table designing garaagarummaan isaa foormii wizardiitiin gaafa ilaallu tokko argina si'a tokkotti akkaataa kanaa jechuudha. Isheen kun si'a tokkotti tokko argina gaafa dabarru nama lammaffaa agarra kana goonu sadaffaa agarra jee. Inni kun garuu table designing kun si'a tokkotti 3 qabnaa sadansaa nutti agarsiisa. Odeeffannoo isaanii kan sadansaanii bakka tokkotti arganna. Foormii wizardiin gaafa hojjennu garaagarummaan ishee al tokkotti tokko lammaffaatti nama lammaffaa sadaffaatti sadaffaa agarra. Akkasa sanaa si'a tokko walitti qabee hundasaa bakka tokkotti nutti agarsiisu. Kanaatiif garaagarummaan isaanii kanadha. Foormii wizardii jechuun akkaataa kanaan kan guutamtudha. Kanatti aansee teebilii tokko kireet goonee irratti fiildi propertii yookaan warreen gara gadiitti argaman ilaallaa jechuudha. Id name birth date address ammatti warreen kana ilaalla. Isaan kun warreen fiildi saayizii yookaan propertii ta'a. Warreen gara gadii jiran kana hunda isaanii kan keessatti hubattan ta'a. Isaan kana sirnaan nafaana bu'aatii hordofaa. Kanaa booda neemii kanarra finnee fiildi saayizii kana 255 qaba by default jechuudha. 255 isa qabu kana maqaa kana gabaabsuu yoo barbaanne yookaan wanta namicha maqaan isaa akka inni gabaabbatu barbaanneef sana 255 san lakkoofsa 5 yookaan 3 gochuu dandeenya. Amma barbaanne akka inni qubee 3 qofa barreessu fakkeenya goona jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a ilaallu. Kanaa booda foormaatiin kun 3 qofaa nu barreessiti maqaa namichaa kanarratti. Achi deebi'ee adreesiin kun by default namni hundumti bakka tokko jiraata yoo ta'e yookaan nama aanaa tokko keessa jiraatu galmeessina yoo ta'e salphaadhumatti amma teenya barreessuurra si'a tokkotti akka inni hunda isaanii nu barreessu gochuu dandeenya. Ishee asumarratti hojjenna. Isheen kan ittiin hojjetamtu default value kana hojjenna. Fakkeenyaaf namooti nuun guutuu barbaanne hundi isaanii Jimma jiraatan Jimma jenna. Kanaa booda daataa keenya deemnee guunna. Employeen kun table designitiin gatii kireeteef achi jala jira. Banna akkuma nuun banneen by default maal godheera Jimma jedhee fideera. Kanaa booda adreesii kana barreessuu nuun barbaachisu. Maaliifre sababiinsaa Jimma jedhee ofuma isaa nuuf baaseera. Garasitti maal goonerra by default akka inni Jimmaan barreessu goonerra ID isaa duwwaa tokko
kennasa qubee sadii qofa barreessaa jechuudha. Qubee sadii sababii inni barreessuuf gara kanatti as deebi'a isinitti agarsiisa. Isheen kun sadii qofa akka isheen barreessitu irra fiildi saayiziin kun qubee sadii irraa kan hafe hin beektu, sababiin isaa qubee sadii irra. Amma gara 6tti yookaan 5tti haa guddifnu. Gaafa nuun 5 jennu teebilii keenya irra deemnee seevii goona. Daataa appideetii goone waan qabneef amma 5 jenneerra sila sakkeela kennasaa jechuuf kaane deemne kana booda 5 fudhate ammas 6ffaan guddaa jechuudha. Kennasaa jechuuf qubeen A tokko ammayyuu hir'attee jirti, sababiin isaa qubee 5 qofa barreessu waan jenneef 5 beeka. 5 sana nu barreessuuf dhannee dirqama ammas teebil diizaayiniitiin deebine ishee kana gara 6tti jijjiiruu qabna jechuudha. 5 jennee isatti himne kana 6tti yoo guddifnu maal godhaa? Kennasaa kana qubee guutuu nu barreessuu danda'a. Qubee 7 nu barreessu qubee 6 itti himneerra waan ta'eef 6 qofaa fudhataa jechuudha. ID illee akkuma kana daangessuu dandeenya. Garuu maal godheera? Adireesii by default ofiisaa nu laata. Tole ammas mee itti fufnee kan nu ilaallu tokko neemii kanarratti deemeetu wanta biraa tokko isinitti agarsiisu. Ammas diizaayiniitti deemnee neemii irratti kilik goone input maaksiisa jedhamtu kana kooddii kanatti galchinee maal akka isheen barreessitu waliin haa ilaallu.